garaagaraatiin addunyaa kana keessaa dhabamaa jiru nuun garuu warra carraa dura isaatti argamne tajaajillu nu godhe. Tole leenjii tajaajiltoota kana keessatti isin tajaajiltoota ani tajaajilaadha. Tajaajiltoonni wanti guddaan isaan beekuu qabanii inni jalqabaa eenyuun akka tajaajilan namoonni beekuu qabu. Amma nuti tajaajiltoota jenna yeroo hundumaa. Tajaajilaan garuu kaayyoon guddaan maal akka tajaajilu beekuu qaba. Eenyuun hin tajaajilaa? Kan inni tajaajilu eenyu? Waaqayyo immoo eenyu tajaajili jedhee na waamee kan jedhu sirriitti beekuu qaba namni. Kanaaf isini hawaasa biyya lafaa kana jiraatu yookiin immoo saba biyya kana irra jiraaturraa Waaqayyo adda godhee kan sin waameef maaliif? Egaa maal taataniif? Yookiin immoo namarra caaltanii miti kan sin waamamtani. Waaqayyo carraa waamichaa waan sinii kenneef. Amen. 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 Inni jalqabaa eenyuun tajaajila? Nuti tajaajilaa ta'uu keenya qofa otoo hin ilaalin dura eenyuun tajaajila? Inni jalqabaa tajaajilaa ta'uun dura eenyuun akka tajaajilan beekuun murteessaaf ijoodha. Eenyuunan tajaajila ani jennee beekuu qabna. Inni jalqabaa namni wanti nu banne tokko tajaajilaan kan inni tajaajilu Waaqayyoon tajaajila. Warri qabachaa jirtan eenyuun tajaajila? Waaqayyoon tajaajila. Waaqayyoon tajaajiluu jechuun hafuurri keenya hafuura Waaqayyoo faana walii galee isaaf ajajamuu jechuudha. Waaqayyoon tajaajiluu jechuun inni jalqabaa hafuurri keenya hafuura eenyu faana? Hafuura Waaqayyoo faana walii galee Waaqayyoon tajaajiluu jechuudha. Namoota barreeffachaa jirtaniif sinin eega. Hafuurri keenya Waaqayyo faana yoo walii galuu baate tajaajiluun hin danda'amu. Kana warra Galaatiyaatti innaa dubbatu Galaatiyaa keessatti hafuurri foon waliin mormaadha. Foon keenya akka tajaajilu hin barbaadu, hafuurri keenya garuu tajaajila barbaada. Kanaaf yeroo baay'ee fooniif hafuurri kan inni waliin mormu maaliif yoo jettan foon keenya akka nuti Gooftaaf bitamnu yookiin Waaqayyoof bitamnu waan hin barbaanneef akka nuti tajaajilu hin barbaadu foon keenya. Kanaaf hafuurri isin keessa jiru kun hafuura eenyuuti? Hafuura Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo immoo Waaqayyoon tajaajiluu barbaada. Mee gaafadha nama si biraa hafuura maalis si keessa jira jedhaanii? Maal jette? Deebiitti deebisa hafuura maalis si keessa jira jedhi? Hafuurri si keessa jiru kun immoo jedhi? Tajaajili siin jedha jedhaanii? Ameen. Inni jalqabaa eenyuun tajaajilan jedhe? Waaqayyoon tajaajila. Egaa Waaqayyoon tajaajiluu keessatti maal jennee isaaf ajajamuu fi abboomamuudhaan inni bira. Waaqayyoon maal ta'u? Ajajamuu. Waaqayyoon maal ta'u? Abboomamuu. Waaqayyoon maal ta'u? Tole jechuu fi tajaajila keessatti wanti cimse isinitti himuu barbaadu waldaa kiristaanaa kana keessatti namni isin jalqaba ulfina kennitaniif yoo jiraate eenyumaan miti kan ulfeeffamuu qabu kan kabajamuu qabu eenyu? Waaqayyoodhaan. Namni waa tokkoon isinitti himaani Waaqayyoon hin kabajne yoo ta'e nama kabajuu hin danda'u. Waaqayyoof hin bitamne yoo ta'e nama bitamuu hin danda'u. Waaqayyoof gadi hin jenne yoo ta'e nama gadi jechuu hin danda'u. Inni jalqabaa isin kan ofirratti moosisuu qabdan tokkoof tokko Waaqayyo Gooftaa maccaaf abboomamu. Meetti mime har'aa kaasee jedhin. Hafuurri akka abboomamtu godhu jedhin. Sittaa galuu jedhaani. Hafuurri abboommitti si geessu jedhaani. Hafuurri Waaqayyo jedhaani. Jireenya kee haa to'atu jedhaani. Ameen. Waa baay'ee nan kaasa waan ta'eef guyyaa har'aa inni guddaan tajaajiltoonni kan isaan dadhaban waldaa keessatti namoonni baay'een Waaqayyoof abboomamuu dadhabuudha. Namni Waaqayyoof hin abboomamne taanaan immoo maal hin ta'u? Ija godhachuu hin danda'u. Waa tokkoon isinii kaasaan mukti ija qabu ol hin jedhu gadi jedha. Maal hin jedhe? Mukti ija qabu gadi jedha. Yeroo hundumaa gadi jedha. Maaliif ijji isaa sun itti ulfaatee waan jiruuf gad akka jedhu godha. Namoonni boruun guddatu jettan galma ga'u jettan warra ajajamuun beekaman. Tokko tokko Waaqayyo isin haa eebbisu. Namni nan tuqii warri jettan tajaajila keessaa baatanii galuu qabdu yeruma. Ani tuqamuun barbaadu, ani jechan barbaadu, ani waraansan barbaadu.
Isini tajaajiltoota iddoo tokko tokkotti amma wantoonni ka'u jira. Na waraanuudhaaf faarfatte, na waraanuudhaaf lallabe, ittiin na waraanani warra akkasii hin fayyine waan ta'e maal ta'uu qabdu mana turuu qabdu jechuudha. Namoonni haati nan tuqiin, abbaan nan tuqiin, obboleessi nan tuqiin, jecha namni naan hin jedhiin, warri iddoo boru iddoo aarsaa gattanii kanaan baqattan har'uman sinitti himan. Tajaajila jechuun waraana jechuudha. Dhagaa sirriitti tajaajila jechuun waraanatti ba'uu jechuudha. Waraanni waraanatti ba'e tokkoon sodaatu. Rasaasan na dhaalaa ta'e duuban jedhu hoodha hin dhaamalee. Natti dhukaasee na ajjeesa jedheen baqatu dhukaasuudhaaf ba'a malee. Kanaaf tajaajila jechuun waraana dirreetti ba'e jechuudha. Lola qabdu, waraansa qabdu, jecha qabdu, dhiibbaa qabdu, ba'aan sinirra jira. Garuu waa tokkoon sinitti himan. Ba'aa inni sinirra kaayettiin hojjedhaa jedhe sun sin gargaara yeroo hundumaa. Mee dabala ameen jedha. Mee ameen jedha. Inni ba'aa na baachise jedha. Na biraa nafu jedha. Dabala na biraa nafu jedha. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Maatiyos 28:19 akkas jedhe Yesus. Haga andaara lafaatti. Mee dubbisi mee sagalicha raaji. Kanaaf tajaajilaa ta'uun tajaajilaa sodaattu waan hin barbaadu obboleetti. Obboleessa koo tajaajilaa sodaata waan hin barbaadu. Rakkinaan natti dhufaa laata, nan qoramaa laata, natti cimaa laata. No! 28:19. Egaa dhaqaa maqaa abbaatii ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma bara baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jira. Ameen. Ela tajaajila jechuun sirriitti na dhagaa. Tajaajila jechuun akka amma barri kun bade miti. Tajaajila jechuun tajaajila birrii barbaadu miti. Tajaajila uffannaa barbaadu miti. Tajaajila makiinaa barbaadu miti. Tajaajila wanta adda godhu tokko jira. Maali yoonaan jetta yeroo hundumaa Waaqayyotu wajjin jira. Eenyuun jedhe? Dubbadhaame? Waaqayyotu wajjin jira. Amma dhuma bara baraatti. Amma dhuma bara baraa jechuun guyyaa tokko ani sinfaana simbiraa inafu yookiin sinirraa gargar hin ba'u. Innaa tajaajiltan hunduma kan sinfaana jiru eenyu? Waaqayyoodha. Mee ameen ameen. Uffanni keessa miidhaguu dhiisuu danda'a. Wanti manatti sin fayyadamtan iddoon sin galtan haalli keessa jirtan rakkisaa ta'uu danda'a garuu waa gammadaa. Kan sinirraa gargar hin baane tokko qabdu. Fira sinirraa gargar hin baane tokko qabdu. Amma dhuma bara baraatti kan sinfaana jiru Yesuus sinfaana jira. Ameen. Tajaajilaa jechuun gaafa dhaabbatu Waaqayyo wajjin kan dhaabbatu jechuudha. Maqaa tajaajilaa kan baatu miti. Sirriitti na hubadhaa. Tajaajilaa jechuun biyya addunyaa dhiisaati Itoophiyaa keessa hoo kaastanii tajaajiltoonni garan qabani baay'een isaanii garuu qophaa jiru. Hin dhaabbatu maqaa baatanii jiru malee baay'een isaanii qophaa jiru. Kuni jechuun inni Waaqayyoof abboomamuu gaafa isaan didan Waaqayyo dhaqaagaa qophaa keessan jedhee gadhiisa. Mee waa tokkoon isinii kaasa. Mootii Saa'ol inni yoo argitani macaafni kakuu moofaa keessatti Saa'ol inni mootii ture sun Waaqayyo isarraa gargar ba'ee waggaa baay'ee qophaa jiraate. Qophaa jiraachuun badiidha. Waaqa malee jiraachuun badiidha jedhaani. Dubbadhaa waaqa malee jiraachuun badiidha jedhaani. Waaqa malee jiraachuun badiidha. Yeroo hundumaa jedhaani. Yeroo hundumaa. Uumaan kee sirraan fagaatiin jedhaani. Uumaan kee sirraan fagaatiin. Nuuf haa ta'u maqaa Yesuus. Ameen. Kanaaf baga gammaddan isin qabeenya bara baraan hin banne qabdu. Ameen. Inni seenyonni Waaqayyo sin faana jira. Ameen. Ameen ameen ameen. Ameen. Ameen ameen ameen. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen. Kanaaf inni guddaan tajaajilaa jechuun nama yeroo hundumaa Waaqayyo isa wajjin ta'u jechuudha. Inni biraa tajaajilaan kan inni tajaajiluu qabu jaalalaan በፍቅር ማገልገል አለበት አገልጋይ ማለንጀ ዱበዳሜ ማሊን ተጃጅሉ ቀባ ታጃጅለ ከሰቲ ዋንቲ ሲን ኢላልተኒ ዱፍታ ዋን ብራታናን ገቲን ቀቡ ኑን ክርስቶስ ኑ ጃለተ ከኑቲ ተጃጅሉስ ጃለላን በቃ ጃለላን ተጃጅለ ኛራ ጉራ ሚቲ ዲጳቻ ሚቲ ገዳ ሚቲ tokko tokko gara waldaa gaafa dhaqxan fuulli keessanu dukkanuma halkan keessa saatii torbaa fakkaachaas deemtu. Dhaayiraaf akkasi.
Daawit maal jedha gara mana Waaqayyoo hin dhaqna gaafa jedhan nan gaddeedha. Mee dubbadha. Baasa dubbadha sagalee. Dabala dubbadha. Manaallee nyaarri kee walitti hidhamee fuulli kee akkas ta'ee jira yoo taate gaafa gara waldaatti qajeeltu fuulli kee haayifu har'aa kaasee. Harka kaasee haayifu fuulli kee har'aa kaasee. Ani sin eebbisa fuulli kee haayifu har'aa kaasee. Haaleluyyaa. Isa nyaara si gursisu wiizaawot achitti gati kottu. Mee ameen ameen ameen. Iddoon kun iddootti gadda keenya gannedha. Iddoon kun iddoo fuulli keenyatti fedha. Ameen ameen ameen. Itti mime fuulli kee haayifu edin. Itti misirritti fuulli kee haayifu edin. Dabala fuulli kee haayifu edhaani. Inni jalqabaa tajaajilaan of kennuusaa kan beektan tajaajilaa jaalalaan tajaajiludha. Raajii Phexros hin gaafa qabu Waaqayyo hojjechuu baannaan sin ajjeesa sin balleessa sin falaxan jenneen hin jaallate kottu gara tajaajila kottu ennaan Phexros immoo eeshi jaalladhe warra koo hundumaa dhiisee si duukaa bu'eera. Kana Phexros fagaaffiin isaanii. Phexros isan fakkeenya fudhadhe inni macaafarraa immoo akkas jedhe haadha manaa dhiifneerra fira dhiifneerra abbaa keenya dhiifneerra fira ollaadhaa qabnu dhiifneerra maal arganna sirraa jedheen Yesuusi. Maal arganna sirraa jennaan isiniif jireenyi bara baraa kan kee furtuu bara baraan si harkaan cabne. Harka kaasi furtuu bara baraan seexanni si harkaan fuune. Si kennameera. Ijoolloonni ola deemtonni sun sadarkaa keessaniin ilaalinaa furtuun bara baraa sinii kennameeran jedhe. Sinii banamee jira. Haaleluyyaa. Kanaaf inni jalqabaa maa inni tajaajilaa jaalala qabudha. Maalin jedhe? Maal jettanii? Tajaajila jaalala qabu. Galata Waaqayyoo amma waldaa kiristaanaa keessaa ijoof hangafni nama tajaajilu hin dhabne. Haleluuyaan guutee. Sinis hin argitu gaafa faarfattan amma haleluuyaa wambariin qarxame ammallee wambariin cabsitanii wambariin 700 galeera. Hin cabsitanii? Kanas irraa jedhee iyyu guute garuu maal barbaada? Jaalala. Haleluuyaa irra kan darbe iddoo jaalalli jiru Waaqayyo jira. Hello. Iddoo eenyu jiru? Jaalalli immoo Kiristoos Yesuusidha. Jaalalli immoo ilma Waaqayyooti. Kanaaf inni jalqabaa tajaajilaan tajaajiluudhaaf eenyummaa isaa beekuu kan inni qabu jaalala qabaachuu qaba. Firaa'oon masuun jaallattu taanaan masuun ishiin jaallattu taanaan hoddoo jaalalli hin jirre hamiitu jira. Tajaajiltoota gidduu immoo hamiin galee taanaan gatiin qabu. Tajaajiltoota gidduu wal qooduu galee taanaan hoduu bunaa galee taanaan tokko galata Waaqa. Waldaa kan inni diigu tajaajiltoota yeroo baay'ee seexanni isa oddoo bunaatti amachiisu as fidee waldaatti amachiisa. Jira kwaayirii keessa har'a kwaayirii kanaaf isa jalqabaa kan isinitti himu. Yookiin immoo mana barumsaatti isa hamii dhageesse fiddee kwaayirii galchiti. Borus iftaanis itti fufu dhaloonni akkasii. Mana Waaqayyootti tajaajiltoonni kan isaan jechuu qaban maali? Waan hafuuraati. Iddoo waan hafuuraa kan foonii isa hamii halalummaa xuraa'ummaa alaaf innee iddoo kwaayirii galchina taanaani mana Waaqayyoo balleessuu dhufa akka ijoollee Eelii. Kan akka Saamu'eel immoo Waaqayyoon tajaajilanii darbuudhaaf kan Waaqni oomishee kaase. Mee harka kaasi haleluuyaa. Inni kan Waaqarraa sanyiin bara baraa si keessaa biqilu. Ittan deebi'a. Inni kan Waaqarraa sanyiin bara baraa si keessaa biqilu jedhe. Inni addunyaa dhaalu sanyiin bara baraa sin keessaa biqilu. Sin keessaa biqilu humna dhiiga walichaate. Kana miti kan biyya lafaa miti isa seexanni facaase buqqiseera si keessaa. Garagalcheera si keessaa maqaa Yesuusi. Kanaaf kwaayirii gidduutti kan mul'achuu qabu jaalala. Ani kwaayirii nan beeka. Kwaayirii jechuun gurmuun faarfattoota yeroo baay'ee namoonni as jirtan hin beektu. Kwaayirii jechuun kan ofii beela'ee walii laatu jechuudha. Gurmuu faarfattootaa jechuun inni guddaan uffata uffannee asii dhaabbannee faarfachuu qofa miti. Iddoo rakkina ofii kan walii dhaabbatu jechuudha. Obbolaa manaa qabdan caala waa'eensaa kan si dhiphisu jechuudha kwaayirii jechuun. Seexanni gurmuu faarfattootaan jaallatu waldaa keessatti taargettiin guddaan isa lallabu caala isa faarfatu isa kam caala iyyuu
gurmuu faarfattoota dha'uu barbaada. Maaliif humna tokkummaadhaan waa baasu waan isaan qabaniif isaan gargar bittimsuu barbaada seexan. Maaliin akkuma dura dubbadhe hamii jibba. Waa baay'ee jira. Kwaarii keessa irra cabsee sadiitti masin tajaajiltoota. Kwaarii keessa tokko immoo fireendii walirraa fudhataniitu wal lolu. Hin jiru malee ganaa galaas. Hin jiru. Ani isaan ilaale ishiin akkamitti narraa fudhatte ton jiru nan du'e ka. Hin duute ka. Hin jiru as. As hin jiru qofa. Akkan galleeffan dursee dubbadha. Achi gadi baatee tasii faarfachaa oolteetu caammaan inni shiffiniin kun miti isa saaqaa kana fuuteetu hoodhuka. Maa inni ishiin faarfattuudha. Maalin jedhe? Dubbadhaame? Faarfattoota. Kanaaf seexanni yeroo hundumaa gurmuu faarfannaa fi tajaajiltoota tokkummaa qaban hin barbaadu. Macaafni qulqulluun immoo kan inni dubbatu tokkummaan maal qaba? Humna qaba. Mee dubbadhaa tokkummaan? Maal jettan? Tajaajilaa tokko lama as dhaabbatu irra tajaajiltoonni amma kanaa gahaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos 12 filatee sirriitti isaan barsiisee dubbii jireenyaatti meetti dheetu gadhiise addunyaa akkatti raasan. Tokkummaan humna qaba. Maalan jedhe? Tokkummaan humna qaba. Dubbadhaame? Tokkummaan humna qaba. Tokkummaa keessatti immoo jedha. Tokkummaa keessatti immoo Jaalalli jedha. jaalalli Jabina guddaadha jedha. jabina guddaadha. Dabalaa dubbadhaa. Jabina guddaadha. Haaleluyyaa. Ameen. Kanaaf hojii ergamootaa 13:36 maal jedhame? Amma argattanitti Daawit akka jaalala Waaqayyootti maal jedha? Tajaajilee moo hojjetee boqoteedha? Mee dubbisaa kuticha. 13:36. Daawit bara isaatti akka jaalala Waaqayyootti hojjete yommuu du'e abboota isaa biratti awwaalame. Uffay bakka nagaye. Eela Daawit akka maalitti hojjete? Akka jaalala Waaqayyootti. Daawit akka maalitti? Akka jaalala Waaqayyootti. Dubbadhaame? Akka jaalala Waaqayyootti. Akka jaalala Waaqayyootti hojjete boqate. Tajaajilaa jechuun kan yaada mataasaa tajaajilu miti, kan yaada Waaqayyoo tajaajiludha. Ameen. Maalan jedhe? Mee wal gaafadhaa. Yaada Waaqayyoo tajaajiluu barbaadda moo yaada kee tajaajiluu barbaadda jedhani? Yaada Waaqayyoo tajaajiluu barbaadda moo yaada kee tajaajiluu barbaadda? Tokko akka afaan haaraatti dubbata Oromiffiyyuu dhibbuu jalqabe. Rakkata jala. Tajaajilaa jechuun yaada Waaqayyoo akka fedha Waaqayyootti akka jaalala Waaqayyootti faarfannaan kan keessan faarfattu yoo ta'e gatiin qabu akka yaada Waaqayyoo gammachiisutti tokko faarfannaa keessatti galata Waaqayyoo mee kamtu saba raasaa jedhu jiru kwaariin isaan kun hin jedhan mee sabni kamiin ililcha laata jedhu taa'anii kamtu Waaqayyoon gammachiisaa caala mee sabni keessa yoo gurmuu keessa yeroo xinnoo tokkoof tureera gaafa namni dhaqee otoo faarfannuu nuu kufe yaa alamiisa. Aman didde malee seexanni otoo faarfattaniif otoo seexanni kufe biyya bada malee. Warra tokkittiin kufte isatti aanu lama kuffisuudhaaf daftanii kanuma keessan fiddu. Faarfannaan keessan garuu yaada Waaqayyoo tajaajiltu taanaan lafa sochoosa. Ameen. Mammaaksa miti kan sitti maa jiru faarfannaan kee humna Waaqayyoon taanaan addunyaa sochoosa. Ameen. Gurmuun humti 3-4 ka'ee addunyaa raasuu hin danda'a ameen jedhi sirriitti. Ameen. Hin danda'ama yoo jettan ameen jedhaa cimsaati. Ameen. Ameen. Wayi nama tokko irraa seexanni kufu wayi namni tokko haleluuyaan guutamu annan dubbadha humnaan yaada Waaqayyoo tajaajilaan addunyaa raasuu hin dandeessu sin. Isin addunyaadhaaf sodaachisuu hin dandeessu ameen jedhaa sirriitti. Hin danda'ama ameen jedhaa. Dubbadhaa hin danda'ama jedhaa. Hin danda'ama. Ittuma dabala. Hin danda'ama. Ittuma dabalaan jedhe. Hin danda'ama. Waa garaa keessan keessatti uumamuu qaba. Yaada Waaqayyoo tajaajiluuf yaaduudha. Mee amma waa tokkoon sin gaafadha. Faarfataa Salamoon gaafa inni ka'u mucaa waggaa 4 gaafa abbaan baatee tolfuudha akka inni faarfatu. Har'a addunyaa guutuu Waaqayyoo kan ittiin raasaa jiru mucaa daa'ima kaaseetu. Hedda mucaa daa'ima mittii kanaa Waaqayyoo kaasee akkatti hojjete
tajaajiltoon nama kana ammoo maaliif addunyaa raasuu dadhabdare sittaa galumni moo'ichaa kaasarka sittaa galumni moo'ichaan jedha mandara keessatti dhiibbaa kan ittiin gootu sittaa galumni kun kwaayirii keessaa ibiddaan boba'ii maqaa Yesuusi haa qabatu irraa kaasee ibiddi kee haa qabatu ibsaan kee haa boba'u ibsaan kee humna dhiiga olichaati marka ol kaasaa raba hasseketerre levehene mesiya yaada waaqayyo kan si tajaajilsiisu bara lafarra jiraattutti moo'icha kan sii kennu maatii gidduutti mandara gidduutti waldaa keessatti afurri moo'ichaa Daawit irra ture si argatu siinis afurri moo'ichaa Daani'el irra ture si argatu siinis ameen 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 yeroo hundumaa tajaajilaa yaada waaqayyo tajaajilu tajaajilaa akkamiiti yoo jettan tajaajilaa waaqayyoof tole jedhu ameen yeroo tokko mee kadhannaa sin kadhattanii sin gaafadha yeroo hundumaa yaa waaqayyo na godhin jedhina yaa waaqayyo natti uwwisi na laadhu mana naa kenni gaa'ii isa kana miti tajaajila jechuun yaa waaqayyo yaanni keenya irratti haa mul'atu ameen qoy mee tajaajila waaqarraa dhufe Yesuus Kiristoos gaafa Alaazaariin dhaqee kaasu yaanni kee yaa waaqayyo haa raawwatu jedhe amma namoonni baay'een kadhannaan keessa yaada waaqayyoo waamu mee yaa waaqayyoo yaadum kee na barsiisin jettani hin jennu garuu macaafni qulqulluu maal jedha yaada waaqayyoo tajaajilu isin ergamaa yaada isaa gammachiisuuf tajaajilawattan waaqayyoo eeksi guddaarra isinii kaa'eera katamaa gammachiisuuf tajaajilawattan ani bara koo keessatti wanta amma ta'e siqe amma guddina isiniin hin jedhu amma ta'e waan na siqse isinitti immoo gaafa daa'imni waggaa lamaas tajaajiltu gadi bu'een dhaggeeffadha fuula waaqayyootti maaliif dubbiin ishiin dubbattu sun kan ishii miti waan ta'eef hello namni gaafa waltajjii kanarra ba'u fooniin bahee kan isinitti himu hin jiru macaafni qulqulluu fooniin Iyyasuus gooftaadha jechuun danda'u namni jedhus humna hin qabu akkati dubbattu kan si godhu akkati waa baastee dhaloota biraan geessu kan si godhu humna waaqarraa sii kennamedha. Ameen. Hallelujah. Mee ameen ameen. Ameen. Mee ameen ameen. Ameen. Mee ameen ameen. Ameen. Mee dubbadhaa sinu yaada waaqayyo tajaajilu jedha. Yaada waaqayyo tajaajilu. Dubbadhaa mee? Yaada waaqayyo tajaajilu. Ittuma dubbadhaa mee? Yaada waaqayyo tajaajilu. Hello hello. Waa tokko isinitti hima warri yaada waaqayyoon tajaajille waldaa baay'ee jijjiirratu hin ta'uuf. Har'a kan biyya unkuraa jiran warra yaada waaqayyoo hin tajaajilledha. Kan biyya raasaa jiran kan dhaloota dogoggoraan borcaa jiran warra yaada waaqayyoo hin tajaajilledha. Nuti immoo yaada waaqayyoo tajaajilaa jirra. Otoo yaada waaqayyoo hin tajaajillu ta'ee sadarkaa kanaan awwaara kana keessa hin gangalannu baadiyyaa keessa maaltu nu oofe? Yaanni isaa araawwatu nuti miidhamnee jenneetu malee. Hello. Fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Shaamaan yookiin dungoon gaafa ifu namaaf ifa kennaa baqa. Eenyuun na dhagaye? Tole mee dungoo warri bobeessitanii beektan manatti. Ifa isinii kenna moo isiniin kennu? Dabalaa deema moo haphachaa deema? Tajaajilaa jechuun kan yaada waaqayyoo tajaajilu jechuun fooniin hin miidhamtu rakkina gidiraa dhiphina hin qabdu namaaf garuu isin eebbadha. Ameen. Kanaaf ikkoo Phaawulos tajaajilaan dhugaa yaada waaqayyoo tajaajilu Phaawulos kanaaf akkas jedhe bara nuti jedhe iyyeeyyoliidha jedhe baay'ee garuu maal gooneerra roomsineerra. Nuti warra waan qabnedha namoota baay'ee garuu akka isaan waa qabaatan anammatoon isinii kaasee namoonni as keessa jirtan namoota kadhannee konkolaataan kenname manni gaariin kenname V8 kan deeman danuudha garuu nuti yoo dhabnes qabna. Ameen. Maal albuunni hin dhumne keessa keenya jira. Ameen. Tajaajilaa jechuun akkuma dungoon boba'ee gadi deemaa namaa ibsu yoo ofii keetii rakkatte iyyuu namoota baay'ee rakkinaa baastaati. Ameen. Kana beekuu qabdu sirriitti. Tajaajilaa jechuun uffannaa gaarii uffachuuf dhufne miti, mana gaarii ijaarrachuuf dhufne miti, konkolaa tokko gaaf tajaajila yaadu beektu waan jedhu. Qoytoon achi dhaqee waaqayyo na gargaaree makiinaa namni hin deemneen hin deema bar jedhu. Isaan akkasii tajaajiltoota seexanaati jiru Itoophiyaa keessa. Dhayeeraaf fuura akkasii. Ameen. Mee ameen ameen. Ameen. Otoo tajaajilan jalqabiin qoy konkolaataa akkamii geeddaru, mana akkamii geeddaru, biyya akkamii akkana ta'u. No.
nuti yoo argannes yoo dhabnes hin tajaajilla bakka. Tajaajilli waamicha keenyaadha. Ameen ameen ameen. Kanaafuu maal tajaajiluudha? Yaada Waaqayyoo tajaajilu. Namni Waaqayyoon kan tajaajilu inni guddaan isaaf abboomamuudhaani. Waaqayyo maalitti gammada? Abboomamuu keenyatti gammada. Maalitti gammadan jedhe? Itti mimee harka qabeeti. Waaqayyo abboomamuu keenyatti gammada jedhaani. Waaqayyo abboomamuu keenyatti gammada. Hallelujah. Amen. Faarfachuu caala jedhaani. Lallabuu caala jedhaani. Raajuu caala jedhaani. Waaqayyo jedhaani. Abboomamuu keetti gammada jedhaani. Habeet nama isaaf abboomamu Waaqayyo garaansa akkatti ciisu. Akkatti garaa Waaqayyotti boqotu nama akkamii? Nama abboomamu. Maalan jedhe? Qoy Waaqayyo na gargaaree tokko mana keessan nan dhufee arga. Ani bara koo keessatti abbaan koo amma irratti waan na eebbisu tokkoon sinitti himan. Abbaan koo ganama na hojii deemu hojii na ajajee deeme taanaan amman dhaqee hojii sana raawwadhutti hin boqadhuan. Yoo danda'e guyyaatti shanisoo na erge shananuu kan ergamu fana. Ijoollee 10 taanee dhalanne keessaa kan akka ilma koo sanaa tole jedhu hin jiru tole yaa jedhuuf jedha. Isan mana godhadhe suma dhiyoo kana kottume iddoo akkasii naa dhaqi yoo jedhe nan dhaqaaf. Amma sana laala jiru kanarraa jedhaa malee isuma mana waamina ergata taanaan nan dhaqaaf. Maaliif? Abbaa koo waan ta'eef. Hirraan dhaladhe natti dadhabe natti gatii baase waan ta'eef ani immoo isaa ergamuun dirqama kooti. Maaliif an kaasa amma waa'ee abbaa koo sinitti immoo miti. Tokko bar abbaan keessan sin ergatee sinitti hin boqatu. Tokko haati keessan sin ergatee sinitti hin boqattu. Tokko manumattuu abboommii kan hin qabne manumattuu abboommii keessa isaa kan hin jirretu gaafa mana Waaqayyoo dhaqee abboomamuu hin danda'u. Abboommiin inni jalqabaa eessaa jalqaba yoo jettan Waaqayyoof abboomamuu keessaniin dura maatiifuu abboomamu. Tokko manatti haadha jala dhaabbatti abbaa jala dhaabbatti obbolaan gafaa jala dhaabbatti garuun tajaajiltu. Giddiin qabinaa karaa kamiyyuu haa ta'u tajaajiluun hin danda'ama garuu miti gatiin qabu tajaajilli Waaqayyotti hin gammanne. እግዚአብሔር የማይደሰትበት አገልግሎት ትርጉም የለውም። በቃ እግዚአብሔር በአገልግሎታችን መደሰት አለበት። ተጃጅል እኮ ዋቀዮን ገመቺሱ ቀባ ሄዳ ተጃጅል እኮ ዋቀዮን ገመቺሱ ቀባ ተጃጅል እኮ ዋቀዮን ገመቺሱ ቀባ ኤለዋ tokkon sinitti ma tajaajiltoonni sirriitti dhagaa gaafa asbaane waa ta'u gammanna taanaan Waaqayyotti hin gammanne taanaan gatiin qabu. Waaqayyo kan inni gammadu abboomamuu keenyatti. Garaa Waaqayyo gosh dinqinaa goote jaamaatu siin baname duudaatu siin dhagee har'a lallaba keetiin namni dinqii arge isa kana yaada Waaqayyo wanti raasu hin jiru. Maaliif dinqiin hundumaarra wanti lafa kanarratti arginu hin darba. Waan darbu duukaa bu'uun qabu tajaajilaan. Waan hin dabarre qabachuu qaba tajaajilaan. Mee ameen ameen. Mee ameen ameen. Hallelujah. Kanaaf Daawit akkuma yaada Waaqayyo tajaajile nutis maaliin Waaqayyoof abboomamuudhaan tajaajiluu qabna. Mee Milkiyaas 3:14 dubbisaa. Milkiyaas 3:14. Isin Waaqayyoof hojjechuun akkasumaan akka warra gaddaniit fuula Waaqayyo Gooftaa maccaa dura utuu deddeebi'aa jirru wanti inni abboomu eeguun keenya maal waa'ee baasa ilaala. Abboommii Waaqayyoo nu abboomuun hin tajaajillu taanaan tajaajilli nu tajaajillu sun maal waa'ee baasa jechuun kan gatiin qabnedha. Tajaajila Waaqayyotti gammadu miti taanaan garaa Waaqayyotti hin ciisu taanaan waldaa keessa dhuftanii sin saba qofa gammachiisuudhaaf dhuftu taanaan gatiin qabu sin sabni gammadee harka reebee galaam. Kan gatiin qabu kami? Kan Waaqayyo itti gammadu. Mee ameen? Mee ameen? Waaqayyoon kan nuti tajaajilu inni biraa
yaada waaqayyo yookiin qajeelfama waaqayyo fudhachuudhaan. Baay'een keessa nama sagantaa marra'uu, faarfachuu, lallabuu warri keessa jirtan dura qajeelfama waaqayyo fudhachuudha. Tokko irri baay'uu kaatanii abbaa keenyaan jettanii kaachaadhuun waldaa dhuftu. Asuma waldaadhaa jettaniituma baatanii qajeeltu. Qajeelfama waaqarra jilbeeffa